Jawaar Faawuliitiin har'a wal argitaniittu maal waliin dubbattan? Kan nuti waliin dubbanne mana murtiitti nu dhiyeessanii abbaa seeraatiin waan afur nutti kaasanii waan afurii shakkii abbaa seeraatti himatanii jedhanii innis tokkoffaa ajjeechaa poolisii tokkootiin poolisiin tokko naannoo galma aadaa Oromoo sanatti ajjeefamee jira kanaaf itti gaafatamu kan jedhu nurratti dhiyeesse jedhanii garbiraan sabaaf sablammii walitti buusuudhaaf yaalanii nuun jedhanii sadaffaan abbootii aangoo mootummaa ajjeesuudhaaf yaalan kan jedhu arfaffaan immoo reeffi Haacaaluu Hundeessaa akka garaan boondeemne ugguranii kanii jedhani kun kan mana murtiitti himanidha. Haa ta'u malee qorannoo poolisii hanqi jechas nurraan fuunee nuti hin gaafanne akkasumaan teenyee jirra asitti nu gaafataan jiranii kan jedhan nutti himan. Tole haalatti to'atamanii fi reeffa deebisan jedhaman irratti maal isinitti himan? Isaan kan kaasan nuti akkuma nama tokkootti reeffa artistii jaallatamaaf kabajamaa Haacaaluu Hundeessaa geggeessuudhaaf gara magaalaa Ambootti yoo qajeellu naannoo magaalaa Buraayyuu iddoo Gujee yookaan Kellaa jedhamu gaafa geenyu uummanni karaa cufee hin geessamuu reeffi asumatti awwaalamuu qaba jedhee uummanni makiinaadhaanis karaa cufanii namni walakkaan hin geessina Amboo adeemu jedha walakkaan Finfinneetti adeebi'u jedha. Isa kana gidduutti dhaabbannee gaafa laallu walfalmiin namoota gidduutti gaafanni ballachaa deemu konkolaataan ittiin deemtus ittiin reeffi fe'amee tures konkolaataa reeffaa ta'uu ta'e konkolaataadhuma qarmattii waan ta'eef makiinaan garmalee ho'itee turte kanaaf haala kanaan yoo deemnee namni baay'achaa deema. Achiin gahuu hin dandeenyu jennee uummata kana tasgabbeessuudhaaf reeffi gara magaalaa Finfinneetti akka deebi'u poolisootuma wajjin dubbannee gara magaalaa Finfinneetti deebisneedha kan nuun jedhani. Deebisaa yeroo jiran naannoo magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsa Noonnoo yookaan Ashawaa Meedaa jedhamee lafa beekamutti mooraa poolisii geessinee poolisiidhaan nu gargaaraa gaafa jennu poolisoonni achi jiran asii as bilbilaa turanii nu gargaaruu akka hin dandeenye nutti himanii jedhu. Achirraa kaanee abbootii aangoo magaalaa Finfinneetii fi naannoo Oromiyaa wajjin waliin bilbiluudhaan reeffa Haacaaluu Hundeessaa gara galma aadaa Oromootti geessinee jedhu yeroo achi geessinu balbala irratti seensuma irratti warri eegan xiqqoo waan hin hubanneef hin na'ani jedhanii kana booda aangawoota magaalaa Finfinnee wajjin dubbanne akka isaan nu jalaa bananii itti himanii jennaan reeffa qabannee konkolaataa 5 hanga 6 ta'uun dallaa yookaan mooraa seenneedha kan jedhanii. Nagaalumaan haala obbolummaatiin haala wal hubannaatiin seennee erga keessa seenne booda namoonni kana booda jiranii alatti akka hafan nutti himanii kana booda iddoo kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee jirutti abbootiin aangoo gurguddoo naannoo Oromiyaa jiranitti haala awwaalchaa irratti fi iddoo isaaf guyyaa isaa mari'annee erga walii gallee booda aangawoonni magaalaa Finfinnee deemanii firiijii reeffi keessa taa'u konkolaataa reeffi ittiin deemu yookaan ambulaansii fi ogeessa fayyaa haala kana mijeessuu danda'u fidanii akka deeman akka dhufan irratti walii gallee jedhu. Kanumaan kana fiduudhaa yoo deeman otoo nuti eegaa jirru raayyaan ittisa biyyaa konkolaataa 3 fe'amee miira hamaatiin guutamee dhufee naannoo sana to'achuu barbaadee achumaan poolisiin humna addaa Oromiyaa fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti wal gaarreeffannaa fi wal hubannaa dhabuun uumamuuf yoonni ka'uu jedha. Waan kana dhiisaa jennee tasgabbeessinee jennaan achumaan aangaa'ni poolisii naannoo Oromiyaa tokko reeffa fudhannaa kan ajajamnee dhufnee jennaan tasgabbiidhumaan reeffa fuudhaa nus kan jenne poolisii naa geggeessuudha kan jennee reeffatti kenninee jedhan. Kana booda ammallee aangaa'aan poolisii Oromiyaa tokko dhufanii to'annaa jala akkasiin ooltan jechuun obbo Jawaar Maammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Booranaa to'annaa jala ooluu qabdu kan jedhu qajeelfamni nuu kennameera jennaan. Tole rakkoon hin jiru nuti hin to'atamnaa eegdonni keenyas akkan sochoone akkan tuqne jennee eegdotaanis amma to'annaa jala oollee jirra hiikkadhaati waan poolisiin sin hin jedhu godhaa jennaan ijoolleen eegdonni waan tokko otoo hin jedhiin meeshaa isaanii nagumaan itti kennanii nutis achumaanii gara galma naannoo humni poolisii addaa Oromiyaa bakka baay'inni isaanii 1,000 ol ta'anitti bakka isaan jiranitti gara sittachi nu geessanii jedhu. Erga sana booda qabamnee achi geessamnee achi fuudhanii koomishinii poolisii Finfinnee geeffamnee sana booda poolisiin tokko du'uu achitti dhageenye jedhu. Hanga gaafa qabamnee to'annaa jala oollee wayi jennutti naannoo sanatti dhukaasni tokkollee hin turre. Gama keessatti namni waan hamaa tokko dubbates hin jiru. Waliigalatti wanti
godhame hundi waraabamee suuraan waan jiruufi waan kana waliin dha'uun hin danda'amu jedhu isaanii nuti rakkoon guddaan akka hin uumamnellee gumaacha guddaa gama keenyaan taphanneetoo jirru galateeffamootoo qabnu haala kanaan qabamuun keenya hidhamuun keenya iyyuu garmaleedha. Yeroo Jawaar eegdonni koo akka ka'an ta'an jedhee barreesse sana hordofee hokkara ka'eetiin lubbuun namootaa darbee ture. Sanaanis ni himatamaa kan jedhamu odeeffamaa ture. Quba qabdu maal siniin jedhan? Injiru namoonni kun poolisiin qorataan poolisii mana murtiitti dhiyaatee yeroo beellamaa dabalata qorannaadhaaf na barbaachisaa jedhee kan gaafate ajjeechaa poolisii tokko kan naannoo galma aadaa Oromiyaatti ta'ee jedhame sanadha malee ajjeechaa nama 86 maalii kan jedhu achi keessa kan jedhan nutti himanii jiran. Abukaatoo obbo Jawaar Mahammadii fi obbo Baqqala Garbaa akkasumas namoota isaan waliin hidhaman bakka bu'an 10 keessaa tokko kataan obbo Tuulii Baay'isaa dhageenye dhaggeeffattoota keenyaa qophiin har'aa